waggaa ja'aaf qaamni saalaa kiyya hodhamaa ture. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti akkanumaan qubees ta'e lakkoofsa fedhii makiyyaan ergan guddadhee viidiyoo garagara ilaaleen namoonni garagaraa yeroo garagaraatti na shaakalchiisanii dubbisuu fi barreessuun bare malee mana barnootaa galeen barnootan baranne. Haa ta'uutii garuu barachuuf fedhii guddaa nan qaban ture. Akkanan hin baranneef immoo sababa kannatti ta'ee du'a yookiin immoo boqochuu haadha koodha. Haati koo yeroon ani umriidhaan waggaa 6 ta'u hangafa mucaa anaan deessee duuba koo kan dhalatan ijoollee 2 dhiistee addunyaa kanarraatii boqotti. Haati koo umrii sanatti nama boqottu hin turre. Kanaaf immoo sababa kan ta'e waraana naannoo keenya irratti sa'aatii muraasaaf ka'ee Somaalee fi Affaar walitti bu'aniin jiraattonni qeesanaa rukutamuun boqotanii keessaa haati koo ishee tokkodha. Otuu isheen baqachaa jirtuu namni rukutamee kufee jennaan nama sana qabuuf yeroo itti fiigdu gariin warra Somaalee rukutanii haadha kiyyas bakka sanatti dabalanii. Dhaloonni koo fi guddinni koo hanga umriin koo waggaa 8 ta'utti toora laga Awwaashirraa. Haadha kiyyaan Oromoo, abbaa kiyyaan immoo Affaarii. Abbaan koo haadha koorraa ana qofa erga godhatee booda abbaa haadha koo jechuun immoo akaakayyuu koo aariidhaan walitti bu'anii rasaasaan ajjeeseetii gara maatii isaatti baqatee galee. Haadha koo erga fuudhee booddee jechuudha. Sanaan booddee araarris hin buune gara asiittis hin deebine. Erga haati kiyya boqottee maatiin haadha kiyyaa anaan abbaan kee bar abbaa keenya kan ajjeesedha jechuun hamman guddadhee dhimma kana beekutti haaloo kana guyyaa guyyaatiin na yaadachiisu. Maatiin haadha koo Oromoo Karrayyuu qulqulluudha. Abbaamti kiyya immoo mataa masaatiin abbaadhaan Affaar, haadhaan immoo Somaaleedha. Kan nuti jiraannu daangaarra waan na ta'eef sanyiin hedduun wal keessa kan faca'edha. Maarreegaa namni bakkuma Rabbi tole jedhee eeyyameefiitti dhalatee eenyummaa isaa immoo jaallata mitire. Kana hundumaarra garuu ani sanyii abbaa kootu hin taane sanyii haadha koon caalchifadha. Haa ta'uutii garuu maatiin haadha kiyyaa anaan na barsiisuuf isaa ta'u seeraan na jiraachisuudhaaf illee eeyyama hin godhanne. Jireenyi ijoollummaatiin rakkoo yookiin immoo gidiraa natti lallabuu eegalte. Maarreegaa kanaan maatiin haadha koo manuma isaaniitiin illee na baasanii umurii waggaa 8tti jechuun immoo haati kiyya boqottee waggaa 2tti daandii magaalaa Matahaaraa irratti nagatanii gara baadiyyaa biyya isaaniitti deebi'anii. Yeroo kanatti ture namni abbaa koo beeku duuba kiyya hordofee dhufee yeroo isaan na dhiisanii deeman kottu abbaa keedhaan sin qunnamsiisa. Inni biyya isaatti jireenya gaarii jiraachaa waan na jiruuf si fudhatanaan jechuun halkan tokkollee daandiirra otoo hin buliin gara abbaa kootti naaf bilbiluun abbaa koo argatee hanga abbaan kiyya dhufutti immoo achuma magaalaa Matahaaraa guyyaa 3 mana fira isaana bulchee guyyaa 3 booddee abbaan koo biyya yookiin immoo magaalaa Loogiyaa jedhamtu raatii dhufee anaan na fudhatee deebi'ee. Abbaa koo umurii waggaa 1 gaditti hin beeku waggaa 8tti deebisee argeen na fudhatee galee Affaar Loogiyaa keessa jiraachuun jalqabee. Erga haadha koorraa adda bahee jechuun waggaa 7 kana keessatti abbaan koo haadha manaa 4 gara biraa magaala sanatti fuudhee ijoollee 2 1 3 4 haala kanaan godhatee ijoollee hedduu horatee qaba. Hundumti isaanii immoo naannoo yookiin immoo mandara tokko keessa waliitiin jiraatu. Lubbuullee baasee waan dhufeef abbaan koo ni kabajama, ni sodaatama. Ganda sanaaf illee aaboo yookiin immoo aangoo guddaa ni qaba. Maarree haadha manoota isaa kana keessaa ijoollee 2 kan qabdu tokkoof na kennee guddisi jedhee yeroo sanarraatii kaasee mana isheetti guddachuun jalqabee. Ijoollee isheef illee hangafa waan nan tureef mana keessa hojii gargaaraa jireenya isaan jiraatan jiraachaa guddachuun itti fufee. Isaanuma waliin jiraachuu jalqabeen baatii 4ttidha. Abbaan koo dhiira waggaa 12f akkan kaadhimamu kan na taasise. Maal akkamittiin dhiirri waggaa 12 si kaadhimatanaan jechuu dandeessu? Maal godhu? Aadaa naannoo sanaatiin waggaa 7ttuu ilma isaanii fuusifachuu ni danda'u. Haa ta'uutii garuu gaa'illii fi waliin jireenyi kan ta'u erga ijoolleen lamaan guddatanii gaa'ilaaf ga'anii qofadha.
naannoo umurii kanaatti mucaa kanaaf yeroon kennamu akka aadaa fi duudhaa naannoo sanaatti qaama saalaa kiyya haadholiin hodhanii hodhaa kanallee maatii abbaa manaa kootti argisiisuun hodhaan kun kan hiikamu yoo mucaan keessan gaheera haadha manaa kiyya naaf kennaa jedhee baasii yookiin immoo kanfaltii kanfalamuu danda'u baase qofaadhaa jedhanii walii galanii gara jalqabaa fincaa'uun ofirra gadi taa'uun seeraan deemuun wanti hundumtuu baay'ee natti ulfaata ture. Aadaa naannoo Affaar achuma maatii koo bira yeroon jirullee haga tokko waan hin dhaga'uuf fudhachuun kiyya dirqamadha. Otoon boo'uu otoon iyyuu haadholiin gochaa kana raawwatan qaama kiyya hodhanii hanganni na fuudhutti dhiira isa qofaa yaadaa akka mana maatii koo jiraadhu na gorsanii na dhiisanii. Dubartii jechuun dhugaa dubbachuuf naannoo Affaaritti akka namaatti ilaalamtu akka horiitti maallaqaan bitamtee maallaqaan gurguramti. Dhiirri akka barbaade gochuu ni danda'a. Maarree qaamni kiyya hodhamee kana keessa waggaa 6 jechuun umriin koo waggaa 15 guutee hanga abbaan manaan koo na fudhatutti mana haadha buddeenaa koo fi mana abbaa kootti dabarse. Haati buddeenaa koo anaaf nama gaariidha. Ijoollee isheerraallee adda baastee nan ilaaltu. Akka aadaa fi duudhaa naannoo sanaatti gaa'ela ho'aadhaan abbaan manaan koo na fuudhe. Qaamni kiyya kan hiikame akka sanbataan heeruma akka jimaataadha. Akka jimaataa haadholiimti ijoollummaa kootti qaama kiyya hodhan deebisanii kutanii hiikanii. Ni hiikanii jedhama toon taane ni kutama jedhama. Baay'ee ulfaataadha. Dhukkubbiinsaallee kana jedheen isinitti dubbachuu hin danda'u. Gaafa dilbataa yookiin immoo sanbataa gaa'elli keenyi ta'ee galgaluma sana abbaan manaan koo na waliin wal qunnamtii saalaa raawwate. Akkuma kabaja koo fudhateenis dhiigni daangaa hin qabne dhaabachuu hin dandeenye narraa dhangala'ee wallaaleen ambulaansiidhaan gara hospitaalaa na geessanii misirroo ta'een halkan sana lubbuun koo haga xiqqoof haftee. Eega sanaarree kun haadhaan Oromoo waan taateef akkas dhiigde Affaar qulqulluutoo taatee akkanan taatu ciniinnattee jiraatti naan jechuun abbaan manaan koos ta'e namoonni naannoo isaa jiran maqaa natti kennaniiru. Jiruun keenyi kan baadiyyaa waan na ta'eef afaan Affaariffaas ta'e afaan Somaaliffaa afaan Oromoo maddiitti sirriitti dandeenya. Jalqabuma maatii koo waliin yeroon jiraadhu jechuudha. Hawaasa wal makaa keessattiin dhaladhee guddadhee baadiyyaa ta'us afaanonni kun ni beekamu. Maarreegaa gaa'elatti seeniin waggaa waggaatiin ijoollee 2 dahee. Maatiin abbaa manaa koo haati isaa jechuudha. Mucaa kiyya jalqabaa daheen baatii 2tti ani ijoolleen jaalladha. Ilma kiyyaanis akka deesseen jalqaba naaf kennitan jedheera waan na ta'eef natu harma kiyya hoosisee guddisanaan jettee narraa fudhatte. Abbaan manaan koos haa fudhattu kaa anaanuu guddisteetti dhala kiyya guddifachuu dadhabdii jedhee akkan callisu na taasise. Ammas lammaffaarratti mucaa lammataa nan daha. Ka jalqabaa dhiira kan lammataa immoo dubara ture. Kan lammataas haati isaa otoo ilma deesseetta ta'e ilma 2 hin barbaadu'anii amma garuu dubartii waan deesseef harma kiyya hoosiseen ishee kanas siifin guddisa jechuun lubbuu koo baaseen ijoollee 2 godhe. Keessi kiyyas achitti dhalatee waan hin guddanneef kana duuba kiyyaa waan beekaniif waan gootu hin qabdu naan jedhanii daa'ima koo 2 narraatii fudhatanii. Yeroo kanatti ture ijoollee koo daheen keessumaa kan lammataa baatii 4 abbaa manaa kootiin caankoo naafaa deebitu nan guddifadha. Kan jalqabaa deebiseeraaf kan lammataa garuu naafaa kennanii yeroon jedhuuni haadha kiyya caalaa sin jaalladhu. Yoo ta'uu dide dubartii gara biraa fuudheen abbaa kee irratti maallaqan baase nan deeffadha jechuun naaf deebisee. Sanarratti gaafanne na fuudhu maatiin isaaf rasaasa yookiin immoo qawwee guddaa kennaniif yeroo waan na ta'eef yeroo dubbatu yeroo hundaa qawwee sana qabateeti waan haasa'uuf baay'een sodaadhaanii. Dhumarratti yeroon dadhabu humna kiyyaa ol yeroo ta'u badeen gara mataa haaraa dhufee. Firoota haadha koo yeroo ijoollummaa koon barrees bareen isaan biran taa'ee. Yeroo kanatti ture obboloonni haadha koo wanta narra gahe dhagahanii gara magaalaa mataa haaraa dhufuun kootti yoo feete nu waliin jiraachuu ni dandeessaa. Horiis lafas siif kennina naan jedhanii. Anis tole jedheen horiis lafas naaf kennanii. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan koo bakka sana jira mitire. Ergan isa jalaa dhufee naannoo baatii 2 booda dhufuun koottu kan amma deessu sumatu guddifataa jechuun na kadhachuu dhufee. Sanarratti immoo abbaan koo mucaa kiyya dhiistee dhuftee jennaan kan deemte sababa keetiin waan na ta'eef ijoollee koo sirraan fudha jedhee doorsiseera. Yeroo kanatti inni ati hin galtu
taanaan galeen abbaa kee ajjeesanaan jedhee yeroo kanatti ani abbaan kiyya isaa dhufuuti isa waliin hin deema malee si waliin hin deemun jedheeni. Yeroo kanatti gaa abbaan koo kanumti na guddise duubatti deebi'ee anaatiin shakkuun edaa ati warra haadha keef dabarsitee na kennuuf jetteeti as koottu naan jettaayii jechuun inumaa abbaa manaa kootiin yookiin obboleessa haadha ishee yookiin obboleettii haadha ishee itti naaf dabalii koottu kanan siif kenne jechuun maallaqa walii galaa. Dubbiin naannoo torbee tokkoo fixee anis otoon diduu abbaan koo sotoo natti dhaadatu siree qabannee bulaa turre. Torbee tokko booddee abbaan manaamti kiyya kuni albee yookiin immoo cuuphee magaala keessaa bitatee bakka siree dhufee yookiin na fuudhee galuuf yookiin na ajjeesuuf achumatti murteeffata. Murteessaa kanaan hin beekun ture. Haa ta'uutii garuu namni kun anaan illee waa godhee na deemuu akka inni danda'u waantan baay'ee sodaadheeruuf yeroo inni gadi bahus ta'e ol galu wanta qabatee fi wanta gadhiisee sirriitti ilaala. Yeroo kanatti mudhii isaarraa albee argeen galgala uffata isaa baasee siree yeroo inni yaabbatu ifaa dhaamseen albee sana fuudheen siree jala kaa'ee halkan sana hirribni hin qabne. Sobeen akka nama rafee yeroon ta'uu fi bakka ciisee ka'ee albee sana barbaaduun surree isaa keessa yeroo sakatta'u ni dhabaa. Kanaan anis anaaf akka inni ka'e naa galee ifaan ibsadhee qaamni kiyya furdoo inni immoo faallaa kiyya abbaan manaan koo kaballaa kiyya tokkorraallee dhiira hin hafne ture. Kanaan kiisii kiyya keessaa albee kiyya maaliif fuutee jedhee na gaafate. Yeroo kana anis maal gochuuf kutaa kanatti fiddee dhufte yeroon jedhuuni yeroo kana innis isa anatu beekaa albee fuute kana amma dafii baasi jedhee na qabachuuf yeroo jedhu takkaa gaafan darbadhu lafatti darbatame ammas gaafa ka'ee burcuqqoo natti darbatu haayilaandiitti darbadhe sadaffaarratti haayilaandii sana gaafan natti darbatu haayilaandiin bishaan qabu akka malee na rukunnaan dhufee na kuffisuuf gaafa yaalu guutuu maqaama isaa qabeen sireerratti darbadheen akka uffata miican abbaan manaa koo miicuun jalqabee gaafa inni dadhabu albee sana bakka jirtuu baaseen natti dubbattee jennaan kanaan qaama keen tarattara jedheen kutaa sana gadhiisee akka inni ba'uun taasisee halkan walakkaa kutaa sana gadhiisee bahee eega sanaatii abbaa manaa kootiin ani hin argine waan ta'es waan uumames firoota haadha kootii yeroo himu isaanis maal ta'a lubbuu saachuma keessatti baastitti ta'ee abbaa keetu kana nutti argeera malee guyyaa amma kana magaala kana keessa taa'ee har'a albee sitti fideen dhufu hundumaafuu baga oolte naan jedhanii. Kanaan abbaan kiyyas bilbilee akaakayyuu keetiin si dabala waan ati abbaa manaa kee goote dhagaheera jechuun natti dhaadate hariiroon kan koo kan abbaa koo kan haadha koo jechuun haadha buddeenaa koo abbaa manaa kiyyaa ijoollee koo lamaanii kanumaan cite haaloon du'aa walitti bu'insi gidduu keenyatti uumame tapha lubbuu ta'ee anis biyya sanatti toon deebi'iin achumaan hin hafee. Kabraa abbaan manaan koo yeroo na waliin jiraatu kan gochaa ture ofii kan inni raawwatu hojii daldalaa gaalaan daangaarra deemsisuu waan na ta'eef yeroo takkaa manaatii ba'u torbee 2 torbee 3 daangaarra gaala oofee deemuu ni danda'a. Maallaqa gaariis yeroo qabu jechuudha. Gaafa baay'ee natti aare yeroo deemu jechuudha qaama kiyya kana hodhisiiseetu deema. Qaama saalaa kiyya jechuudha. Mirga isaati tooftaa ittiin namni affaar haadha manaasaa dhiira gara biraa bira akka hin deemne adabatudha. Innis kanuma narratti raawwata ture. Yoo xiqqaate qaamni saalaa kiyya si'a 3 hodhamee kutameera. Kana ta'uunsaa yeroo sana otoo hin taane har'a dhiiraaf miira akkaan hin qabaanne qaamni kiyya qofa guddachuun ijoolleen dhiiraa fedhiitiin nagahuu miti qaama kiyyayyuu hodhisuu hin danda'ani jedheen wallaalummaatiin hangan dubbadhu natti na taasise. Eegan isarraatii adda bahee booda achuma magaala Matahaaraa keessatti mana bunaa fi mana shayii banadheen waggaa 2 hojjedheen ture. Haa ta'uutii garuu magaala kana keessatti hojii kana qofaatiin jiraachuun xiqqoo ni ulfaata. Sababiin isaa immoo konkolaachistoonni hedduun isaanii bakka kanatti waan kuufatamaniif kan si jaallatu kan si barbaadu guyyaaf isaa ta'u torbeef maallaqa siif kanfaleeti. Taa'umsa yookiin immoo teessuma dubartiin ni qabdi taanaan yeroo deddeebi'ullee dhufee maallaqa guddaa siif kanfalee si waliin ta'uu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu ani hojii kana keessa baay'ee turuu hin dandeenye. Sababiin isaa immoo yeroo hundan yeroon dhiira waliin ciisu dhukkubbii hamaatu natti dhagahama. Al takka takka immoo qaamni saalaa kiyyas ni dhiiga. Kanaan waggaa 2 jireenya kana keessa tureen magaalaa Finfinnee namichi Sumaalee tokko sin fuudhanaan jedhee mana nyaataa isaa tokko keessatti to'attuu ta'ee akkan hojjedhuuf na qacarsiisee hojjechuun jalqabe.
isaaf sanyoo ta'een jechuudha. Haadha manaa ni qaba, ijoollee ni qaba. Akka anaan fuudhus haadha manaa isaatti himeera. Isheenis isaatiif eeyyamteetti. Haa ta'uutii garuu sanyiin kiyya Affaarii fi Oromoo ta'uu koo immoo hin jaallanne. Innillee akkanuma naannoo waggaa tokko na waliin ture. Dhumarratti kanaati manaan koo hin jaallanne, anis waliin jiraachuu hin barbaadu naan jedhee na gadhiise. Yeroon hoteela isaa to'achaa ture sanatti maallaqa guddaa jalaa hataan ture. Sababiin isaa immoo haalli haati manaasaa fuudhi jettee anaan isaatiif eeyyamtus haalli isheen ittiin na ilaaltu yeroon bahu yeroon galu na to'attu garuu bareedaa hin turre. Sababiin isaa immoo ani nama akka abbaan manaan ishee barbaadudha. Ijoollee Oromoo yookiin immoo Affaar biratti namni akka koo baay'ee barbaadamaa miti. Haa ta'uutii garuu warreen Sumaalota kanaatiif dubartiin dubulbul jettee gubbaadhaa hanga gajjallaatti furdina qabdu baay'ee jaallatamti. Kana qofaa miti, fuuli kiyya baay'ee gabbataadha. Kanallee baay'ee fedhu. Yeroon magaalaa Mataa Haaraa jiraadhetti turtii waggaa 2 keessatti jireenya gaariillee jiraachaa waanan tureef ulfaatina qaburraatii naannoo kiiloo 32 dabalee furdina ajab jedhamuun qaba. Maarreegaa namni kun na dhiisee maallaqa isaan hateen jireenya koo gaggeeffachuun jalqabe. Gara magaalaa Adaamaa dhufeen haalota tokko tokko hojiif mijeeffadheen mana meeshaawwan elektirooniksii xixiqqoo moobaayila gatiin isaanii giddu galeessa ta'anii fi meeshaawwan moobaayilaa barbaachisan tokko tokko gurguruun eegale. Hojiin kunis gaarii naaf ta'ee maamila hedduullee horachuun eegale. Maarreegaa kana keessatti rakkoon koo erga nachii dhufee booda fedhii daa'ima godhachuuf hin qabu, daangaan qabu, walqunnamtii raawwadhu kamittiyyuu of eeggannoos godheen beeku. Rabbiif haa galatu dhukkuba HIV/AIDS fi gara biroon laallee bilisa ta'een jira. Haa ta'uutii garuu walqunnamtii ani godhu dhala naaf hin argamsiisu taanaan hariiroon dhiira waliin hin uumu. Maaliif akkana fayyadu gaaffii natti ta'a. Kun immoo fedhii kan jedhamu ijoolleen dubartii argisiistu kamiyyuu argisiisuu waan ta'an hin dandeenyeefi qaama qorraa miira hin qabne, hin sochoone, hin naane, fedhiin godhanne hin qabaam. Jireenya kana keessa darbuun koo baay'ee natti dhaga'ama. Kanarra immoo aadaa fi safuu biyya namaa keessa galeen gadadoona ni arge baay'ee natti dhaga'ama. Kanaaf immoo sababa kan ta'e du'a yookiin immoo boqochuu haadha koo, ajjeechaa abbaan koo maatii haadha koo irratti raawwateen jibbamuu karaa firoota haadha kooti. Kun hundi gatii kana na gaffalchiisee dhumarratti kunoo jireenya hiika hin qabne akkan jiraadhuuf sababa natti ta'e. Hangam qaamni koo namoota gosa akka koo jaallataniif mijataa ta'us, hangam bifti kiyya isaanitti bareedee yeroo hunda konkolaataa isaanii dhaabanii balbala hojii kootti na waamanis ani garuu fedhii hin qabu. Dhala argachuuf yaalii guddaa godheera. Kuni naaf hin mijoofne. Isaan waliin dhaabbachuun koo hiika anaaf dhabe. Mee obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan immoo yaada keessan naaf qodaa. Tarii jireenyi abdiin dhabduutii waan keessa dabarsitaniin abdii naaf kennaa. Ana obboleettii keessan magaalaa Adaamaa irraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.